Yesuusi fiirdii qajeelaa kan kennu innis Yesuusi. Mujubbu karaa sarganneerraa abbaa wajjini walitti nu araarse ilmaan baadiyyaa kan turre nu jiraachise nuuf jedhee dhufe daachee agaldamarraa nutis dhiifamuu jubbu karaa sarganneerraa abbaa wajjini walitti nu araarse ilmaan baadiyyaa kan turre nu jiraachise. Oolchuu dadhabee miti jaallatee lubbuu laatee akka goonee miti ulaasaa kan naabatee ulfina waaqummaa dhabee miti kan inni salphatee hirribaa nutti uwwisu booda keenya dhiphatee. Jireenyarraa faqaan hin kennu Yesuusin qofa tiksee dhugaan hoolota geggeessu Yesuusin qofa. Keenya nuuf ife nama dhugaa ta'e waaqarraa mul'ate dhufee nuuf du'e qooda keenya dhiphate gooftaan tokko qofaa jira innis Yesuusi jireenya kennuu kan danda'u innis Yesuusi uumamni hunduu kan arguuf jiru innis Yesuusi. Fiirdii